Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Media kun qophii keenya gungummii keessuma Oromoon ofiisatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyyaatti biyyaarraa maaltu gungumaa walaa kan jedhu qophii gungummii koo keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horn Media kana like subscribe gochuu hin dagatina. Comment yoo qabaattanis barreessuu ni dandeessu. Egaa qophii koo gungummii yookaan immoo gungummii qabxii har'a qabadhee dhufee jiru keessumaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa walgahii gamtaan Afrikaa Finfinneetti ta'amaa jiraachuunsa ni beekama gidduu kana jechuudha. Achirratti kan qondaaltonni garaagaraa keessumaa biyyoota garaagaraa biyyoota Afrikaa irraa walitti dhufanii walgahii kana gaggeessaa jiru yookaan immoo Finfinneetti argamanii jiru jechuudha. Qondaaltonni garaagaraa keessumaa ollaa Itoophiyaa irraa kaasee jechuudha. Kanaaf achi keessatti yaadonni garaagaraa karaa keessumaa pirezidaantota garaagaraa dudubbatamaa yookaan immoo yaadni garaagaraa akkaataa walii galtee fi akkaataa gara fuulduraatti waliin jiraachuu danda'anii fi walii galanii hojjechuu danda'an irratti dudubbatamaa turuun isaanii yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Walgahiin kunis ammas hin xumuramne. Kanaaf achi keessatti keessumaa biyyoota garaagaraa warreen biyyootuma ollaa yookaan biyyootuma Afrikaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti lolli baay'ate kana keessatti deeggarsii fi akkasumas immoo akkaataa tasgabbii yookaan waliigalteen akka uumuu irratti mari'achaa jiru jechuudha. Hanga ammaatti wanti jiru. Kanaaf biyyoota garaagaraa irraa biyyoota gurguddaa irraa jechuudha kan isaan Finfinneetti argamanii marii kana mari'achaa jiran yookaan immoo walgahii kana irratti hirmaachaa jiran jechuudha. Achi keessatti keessumaa bakkeen rakkoon jiru yookaan immoo bakkee wal waraansa jiru Sudaan akkasumas immoo Koongoo fi kanneen kana fakkaatan dabalatee gargaarsi ta'amaa turuun isaanii yaadatama jechuudha. Achi keessatti guyyaa har'aa karaa muummee ministeera Itoophiyaas gargaarsi karaa Sudaaniif ta'amee jira jechuudha. Ollaa Itoophiyaa kan taate jechuudha Sudaanii. Achi keessatti Itoophiyaanis keessumaa biyyoonni lolli keessatti baay'atu keessaa Itoophiyaan ishee tokko achi keessa Sudaan keessatti yeroo dheeraaf lolli turuun isaanii yaadatama jechuudha. Achi keessatti lolli ulfaataan akkuma jiru akkuma Itoophiyaa jechuudha. Egaa Itoophiyaanis guyyaa har'aa biyyoota warra akka UAE yookaan immoo Arab Emirates aantee guyyaa har'aa arjoomtee jirti yookaan immoo maallaqa deeggarsaa Sudaaniif taasisee jira jechuudha. Keessumaa warri Emirates kun naannoo doolaara miiliyoona 200 ol jechuudha kan isaan gargaaran guyyaa har'aa Sudaaniin. Itoophiyaanis yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaas guyyaa har'aa doolaara miiliyoona 15 Sudaan gargaaree jira yookaan immoo deeggaree jira jechuudha. As keessatti biyyoota ollaa deeggaruu yookaan immoo biyya kamiyyuu deeggaruun nima jiraata garuu Itoophiyaan kun keessas yookaan Itoophiyaa kana keessas nagaan dhabamuun kun wal namaan gaafachiisu ofii nagaa ta'anii akka biyyi biraa lola keessa jirtutti dubbii bareechatanii yookaan afaan bareechatanii guyyaa har'aa haasaanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf as keessatti otoo biyyi keenya rakkinaaf dhiphina keessa jirtu otoo rakkinni akkasitti uummanni beelaa fi adda addaa raawwachaa jiru guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa Sudaaniif birrii miiliyoona 15 kennanii jiru yookaan arjoomanii fi jiru jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessumaatti Itoophiyaa keessatti humnoota waraanaa irraa kaasee bakkoota garaagaraatti yeroo isaan uummata doorsanii fi akkasumas immoo uummata ajjeesanii nyaata nyaachaa turaniif akkasumas qabeenya namaa saamaa jiran hanga ammaatti mul'achaa otoo jiru guyyaa har'aa Sudaaniif muummee ministeera Itoophiyaa doolaara miiliyoona 15 kennee jira jechuudha. Kun as keessatti uummata Oromoo biratti gungummii kaasuunsaa waan hafe miti guyyaa har'aa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti erga nagaan dhabamee erga uummanni akkasitti erga qaala'insi jireenya Itoophiyaa keessatti dhufee waggoota muraasa asitti uummanni yaaddoo guddaa keessa jira jechuudha. Qotee bulaa qofa osoo hin taane warreen hojjettoota mootummaa ta'anillee yeroo isaanitti nyaata dhabanii guyyaatti al tokko yookaan al lama nyaatanii oolaa jiran mul'achaa jira. Galii ba'anii simachaa jiru jechuudha qaama ilaallatutti. Kanaaf guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa sagalee uummataa dhaga'uu irra darbanii guyyaa har'aa immoo biyyoota ollaaf doolaara miiliyoona 15 kennanii jiru jechuudha. Birriin kun akkuma jedhamu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo darbe baankii siiqirraa miiliyoona 200 hanga 300 hanga 400 liqeeffatanii ittiin hojjetanii jiraachuu dandeessu kan jedhu sun afaanumaan odeeffamee turuun isaanii yaadatama. Har'as birrii miiliyoona 15 yookaan immoo doolaara miiliyoona 15 biyya Sudaaniif kennanii jiru jechuudha bakka rakkoon hamaan keessa jirtu. Garuu Itoophiyaa keessa bakkoota garaagaraa keessatti nagaan dhibamuun wal nama gaafachiisu. Kanaaf otoo Itoophiyaa keessatti dhugaa fi haqni otoo jiraatu fi sagaleen uummata otoo dhagahamee gadi ba'ame
isamma Sudaanii birrii miliyoona namni kun kenname dachaa lama hanga sadii uummata Itoophiyaa barbaachisa jechuudha. Rakkinni uummanni keessa jiru daran hammaataa fi ulfaataadha. Kanaaf ogummaa yeroo kaameraatti ba'an rakkina uummataa yookaan otoo uummanni kaameraatti bahee rakkina isaa himatee kan kana caalu yookaan dachaa Sudaanii olidha jechuudha rakkoon Itoophiyaa keessa jiru. Maalumaafuu rakkoon uummata Itoophiyaa dhokatee akkuma waliigalaatti keessumaa rakkoon bakkoota garaagaraa keessumaa Oromoo keessattis akkasumas immoo yeroo dhiyoosittis immoo Amaaraa keessattii fi amma immoo dhiyoo kana immoo keessumaa Tigraay keessatti wal gaarreeffannaan akkuma jalqabe kana bakkoota garaagaraa namoota miliyoona naannoo 90tti dhukutu beela hamaa yookaan darara hamaa beelaaf saaxilamaa jiraachuudha rakkoo nageenyaa dabalatee bakkoota garaagaraa keessumaa Itoophiyaa keessatti. Kanaaf kun hundi dhageetti dhabee kun hundi sagalee dhabee biyya Sudaaniif guyyaarraa doolaara biliyoona 15 miliyoona 15 kennee jira muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf biyya keenyas bakkoota garaa keessumaa mootummoonni amma mootummoonni gamtaa Afrikaa Itoophiyaa yookaan Finfinneetti walgahii gaggeessaa jiranii otoo dhugaan uummata keenya baramee dachaa Sudaanii ol jechuun ni danda'ama. Haa ta'u kana qabxii koo kanarra darbee yookaan immoo isatti aanutti yeroo darbu keessumaa guyyaa lama dura immoo waraanumti mootummaa godina Harargee lixaa keessatti mi'eessoo keessatti akkuma argaa jirtan suura mucaa kana yookaan daa'ima xiqqaa kana nu laalteedhanii waraanni mootummaa saanjaatiin mataa kana rukutanii akkasitti dhiigni akkasitti lola'aa jira jechuudha. Kun hundi kun waraanuma mootummaatiin yookaan immoo warra mootummaaf ergamaa jiranidha jechuudha. Mucaa kana kan rukutee akkas godhe daa'ima xiqqoo akkasitti rukutanii dhiigarra yaasaa jiru jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Kanaaf rakkoon kun yookaan daranaan uummata Oromoo keessumaa yeroo dhiyootasitti immoo dhiphinni uummanni Oromoo argee fi rakkinni uummanni Oromoo argee kan dubbatanii dubbachuuf illee kan dubbatanii dhumus immoo miti. Kanaaf daa'ima xiqqoo karaarra deemu maaf nu laalteedhanii rukutanii jechuudha akkasitti. Waaqxii ija namaa dhuume nama akka laaluuf malee lafa akka laaluuf miti. Garuu daa'imni xiqqaan kun amma waan beeku miti wanta siyaasa gaggeessus miti mucaa xiqqaan kun garuu nu laalteedhanii akkasitti saanjaatii waraananii akkasitti dhiiksanii jechuudha mataa mucaa kana. Kanaaf iji erga dhuumame nama laaluuf dhuumame malee eessa laaluuf dhuumame kan immoo namoota Oromummaa isaanii hin beeknetu iyyuu aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa jira waan ta'eef isaan aadaa maal beeku kan jedhu kana guyyaarraa ibsa isaa irratti baasee jira jechuudha. Dhugumas gama aadaa fi turizimii Oromiyaatti yeroo deebinu dhuguma aadaa Oromoo kanarratti gahee taphatanii yookaan hojjechaa turaniiru kan jedhu kun wal nama gaafachiisu hunduma keenya jechuudha. Kanaaf sirni gadaa yookaan immoo aadaan Oromoo erga badee tureera waggoota muraasa iyyuu duradha jechuudha kan inni badee sirnumti aadaa kun sirna aadaa badee taane namoota aangorra jiranii fi namoota achi keessaa hojjetanitu balleesse jechuudha. Kanaaf sirna gadaa bakkoota garaagaraatti keessumaa abbootii gadaa yeroo dhiyootti kaa'amaa jiru kun labsiin haaromsa aadaa Oromoo kun ammatti rakkoon taane uummata Oromoo biratti. Kanaaf kan rakkoo ta'e tokkoof tokko uummanni Oromoo nagaasaaf qeesaaf qabeenya isaarra jiraachuutu rakkoo guddaa rakkoo hamaa itti ta'e malee labsii isaan aadaa Oromoo sirreessuuf miti. Kana uummanni Oromoo gaafachaa sin turre gaafachuun isaas immoo rakkoo isatti hin ta'u kana kun yeroo isaa laallatee waan deebi'uu danda'u rakkoon jira taanaan isa immoo abbootii gadaa fi jaarsoliitu taa'ee sirreessa malee warra aadaa fi turizimii kana ilaallatu jechuun ni danda'ama. Bakka abbootiin gadaa waamanitti fi bakka jaarsolii waamanitti wanti kun rakkoodha jedhee yoo waamanii nu sirreessaadhaan malee abbootii gadaatu sirreessa jechuudha. Kanaaf isaaf immoo jira abbootiin gadaa yeroo dhiyootes mootummaan doorsisee karaarraa kaachisee isaan haa dhabaman iyyuu malee wanti kun uummata Oromoo biratti rakkoo guddaa ta'uu hin danda'u. Labsiin haaromsa aadaa Oromoo inni jedhamee amma karaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa gadi ba'e kun jechuudha guyyaarra. Kanaaf uummanni Oromoo labsii kana yookaan immoo aadaa isaa miti aadaa isaa itti jiraachaa jira uummanni Oromoo waggoota dheeraaf erga uummanni Oromoo lafarratti uumame jechuudha. Kanaaf isatti jiraachaa jira malee wanta haaraa isaan gadi baasanii ittiin jiraachuuf yookaan immoo kun immoo jijjiiramayyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf wanti isaan amma gadi fidanii dhufan yookaan immoo labsiin gadi bahee dhufe kun uummata Oromoo waan fayyaduuf hin qabu. Isa kaaniyyuu hojjetanii uummata Oromoo fayyanneeti labsii kanaan uummata Oromoo fayyachuu immoo maal fayyada uummata Oromoo gadi wanti kun gadi fidame. Kanaaf wanti durii uummanni Oromoo bara lafarra jiraachaa ture sana keessatti aadaa safuu amantii qaba waan ta'eef isaan jiraachaa jira. Inni kun immoo rakkoo miti waan ta'eef wanti isaan amma gadi fidan kun uummata Oromoo biratti wanta gammachiisus hin qabu. Dallansiisa yookaan wal dhabdee gandaaf biyya wal qoqqoodanii wal qoqqoochisanii biyya wal ficcisiisuun malee wanti kun yookaan immoo labsiin haaromsa aadaa Oromoo kun uummata Oromoo biratti bu'aa qaba jedhamee hin yaadamu. Kanaaf uummata Oromoo biratti kun ammas gungumni guddaa kaasuun isaa waan hafuuf miti. Kanaaf wanta ta'u immoo gara fuulduraatti waliin kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii kosa dhumaatti yeroo darbu viidiyoo tokko qabna viidiyoo jalaallee walitti deebina. Asayo, betul asayo. Iya, ya sayang.
ሮሮን እንዳለ የሻኔ ቤት የተቃጠለ ነው። የሻኔና የደበለን ያጋየን ነው እንጂ ፈኑ Egaa akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan waraanni mootummaa keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti mana jireenyaa gubaa jiraachuunis mul'achaati jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana mana jireenyaa yookaan immoo mana shanii gubnaa'ee gubaa jirra jedhanii yeroo isaan dhaadachaa jiran ni mul'ata. Keessumaa humna addaa Oromiyaati jechuudha. Jarri kuni akkuma viidiyoo irraa argaa turtan sana kanaaf dabballee shaniidha kan manni gubachaa jiru jedhanii yeroo isaan dubbachaa jiran argaa jirtu yookaan argamaa jira. Kanaaf rakkoon kun keessumaa shaniin erga yoomiti mana keessa taa'ee kan inni waraana mootummaatti dhukaasu yammare. Shaniin laga jira yookaan bosona gala jira malee mana jira miti kan namni beeku yookaan immoo kan uummanni Oromoos beeku. Kanaaf sababiin taanetti yookaan sababii jibbatti yeroo isaan manneen uummata Oromoo bakkeewwan garaagaraatti gubaa jiran mul'achaati jira akkuma argaa jirtanii. Kanaaf mana dabballee gubneedhanii yeroo isaan dhaadatan ni mul'ata. Kanaaf bakkoota garaagaraatti yeroo bosona gubanis shanii balleessuu fedhanii dudubbachaa Oromoon isaanii yaadatama keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti. Kanaaf guyyaa har'aa ammoo akkuma argaa jirtan kana mana jireenya nama dhuunfaa yeroo isaan guban keessa ari'anii argamaati jira. Kanaaf shaniin erga yoomii mana akka galee hin beeknu kanaaf uummanni Oromoo ammas rakkoof dararaa guddaa argaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gugummii koo keessumaa taatee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa ta'e kana hanga ammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gugummii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophiin Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.